Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhee akkamitti nagaa fayyaa keessanii nageenyi kiyya heddumaa fi bakka jirtanii bishaaniif haga qabsiisachaa qaqqaalii ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakka jiraattanii egaan komentota daawwattoota keenya har'as viidiyoo biraatti walis deebinee jirra oduu fi odeeffannoodhaan deebinee dhufnee jirra. Namoonni chaanaalii kiyya kanaaf haarawaa ta'an chaanaalii kana subscribe godhuudhaan maatiin haftaa akkasuma viidiyoo kana jalqabuu keessan dura like godhaatii hamma xumuraa hetti nafaana turaan isin jira. Egaan komentota daawwattoota keenya dubbiin har'a dubbachuu dhufte dhimma baay'ee bilbiltuu fi haala akkaan ariifachiisu taate jechuudha. Akkuma hundi keessanuu quba qabdan jedhee yaadaa torbaan kanaa miidiyaa hawaasaa kana gubbatti wanti hin taane hin jiru. Egaa obboleeyyan kiyya keessattuu eegaa TikTok dhufe wanti TikTok gubbatti hin taane hin jiru. Ilmi namaa miira keessa galee miidiyaatti fayyadamuu wallaalee miidiyaan itti fayyadamaa jira jechuudha. Ilma namaa haala jechuun danda'amu miira hin jirre keessa seenee miidiyaa itti fayyadamuu dhiisee miidiyaan isatti fayyadamaa jira haala jechuun danda'amuun TikTok kana gubbatti yeroo namoonni baay'een maratan argaa jirra. Isaan keessaa intalli suuraa isii gubbaratti agartan tuni isii tokko. Mijattiin kun biyya Dubaay keessatti wanni isiin goote maa inni Qur'aana Rabbii fuutee yeroo madaamin isii machees mana Arabaa hojjetti waan ta'eef mana Arabaa keessa Qur'aanni hin dhabamu ummata muslimaa yoo ta'an Araba ta'ellee Kiristaanaa jira garuu isin mana muslimaa dalaatti fakkaataa Qur'aana haa isaan gadi bahan eeyidee fuutee Qur'aanatti caffaraa turte jechuudha. Qur'aana kana haala kamiin ittiin caffartee wangeela banattee yookaan mootu faarfannaa banattee kana wangeela miti dhifama faarfannaa afaan isaaniitiin dhageeffatan kana banattee Qur'aana immoo harkatti qabattee ittiin caffaraa turte. Kana jechuun hiikni isaa maa inni Qur'aanni sobaa faarfannaan kun immoo isa dhugaadha. Wangeelatu karaa sirriidha. Qur'aanni immoo karaa dogoggoraati jechuu agarsiisa jechuudha. Isa kana ummanni Itoophiyaa irra hedduun warri amantaa biraa hordofuu ka Kiristaanaa hordofuu ka Ortodoksii ka Protestantii ka Pheenxee ka Muslimaa waliigalteedhaan muyyattiin kun akka dhuftee waan kana ifa gootuuf maaliif waan kana akka goote yookaan immoo dhuftee akka dhiifama gaafattu afaan Oromootii fi afaan Amaaraatiin gaafannaan ni dadhabee jechuudha. Isaan didamnaan afaan Arabaatiin tarkaanfiin irratti akka fudhatamu gaafiin itti dhiyaannan intalli dhuftee muddamtee dhiifama kee gaafatte jechuudha. Wanni isin kana gooteef waan sababaaf ta'uu miti. Amantaa Islaamaa keessa namni tokko wallaalummaaf yoo waa wahii godhe ni gorfama malee hin miidhamu. Amantaa Islaamaa keessa ammas namni nama miidhu hin jiru. Ani amma wanta dubbachuu barbaade kaa'uun kiyya ijoommaa inni isa kana jechuudha. Amantaan Islaamaa nama ajjeesa, nama maal godha, nama maal jedha warra jedhan kanatti deebisuu barbaade jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kiyya keessattuu warri obboleeyyan kiyya warri amantaa biraa hordoftan amantaa Islaamaa keessa nama ajjeesi maal ta'e jannata gali wanti jedhu hin jiru habiibi. Amantaa Islaamaa keessa namni lubbuu takka ajjeese akka waan nama addunyaa guutuu ajjeesetti jedhanii Qur'aanan dubbatama, hadiisan dubbatame jechuudha. Amantaa Islaamaa keessa namni lubbuu takka jiraachise nama haa ta'u, horii haa ta'u, waan fedhe haa ta'u, namni lubbuu takka du'arraa baraare akka waan nama addunyaa guutuu du'arraa baraaretti jedhama. Isin immoo dhuftanii waa'ee jihaada seenaa durii kaasuun maaliif amantaa Islaamaa akka nama ajjeesu akka waan nama du'atti nama ergu akka waan nama ajjeesi namaan jedhu fakkeessanii namoonni keettan dogoggora guddaa keessa jirtan obboleeyyan kiyya. Jihaadni dur zamana Rasuulaa alayhi salaatu wasalaam ture sababa amantaa muslimaa ergee fi miti uummata kiyya waliin jedhee irratti wal dhaban akkuma fakkeenyaaf Raashiyaa fi Yuukireen waggaa lama ol waraana waltumaa turan kan seefitu hin jirre malee bar waltumaa turan jechuudha. Seenaa keessatti kaseefi wal lolaa ture mootu kaseefi nama fixaa ture immoo ummata Islaamaa qofaa miti. Ummata Empire Rome fudhachuu dandeettan Bizaantaayinota duraan ummata seefiidhaan ummata fixaa turan. Kana jechuun amantaan isaanii yeroo san Ortodoksii ture. Ortodoksiin nama ajjeesi hin jenneen. Lafa isaanii irratti haala gibiraa irratti haala jireenyaa irratti wal dhaban malee amantaan Ortodoksii nama fixaa hin jenne warra Roomiin kan yeroo san isaan seefiin nama fixaa turan. Akkasuma mootu zabana Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam kan ture jihaadni ture jihaada lafaa kaa'ameetini kootu Islaama ta'e yoo Islaama ta'an si ajjeesa jedhanii nama ajjeesu yookaan immoo amantaa Islaamaa dhaqii nama ajjeesa jedhanii miti obboleen kiyya hubadhaa. Waa wahii isin ta'eetumaan jibba of keessaa qabdan qofa facaasuuf osoo hin taanetti keessattuu namoonni amantaa biraa hordoftan sini galee jibba of keessaa qabdan facaasuuf qofa osoo hin taane amantaan kun ati fakkeenyaaf amantaan kan kee yoo kijibde sin gaafatu anama fakkeenyaaf yoo kan kijibu ta'e amantaa Islaamaa keessa namni kijibe
badaadha. Kijibni gara jalleen nama geessa jalleen immoo gara ibidda nama geessaa jedhamee barsiifama amantaa islaamaa keessatti. Si galee kana jechuun maali? Kijibuma zim jedheeti miti. Amantaan ortodoksii nama fixee yoo jedhee kijibee nama osoo hin beekne. Fakkeenyaaf nama waan ortodoksii sirriitti gadi bu'ee keessa hubadhee hin beeku. Ortodoksiin immoo akka yaadutti nama fixaa hin jedhu. Osoo beekumsaa hin qabaanne ortodoksiin nama fixaa jetti jedheetiin yoo gabbee ka dubbadhe ta'e kijibee jira hoo jedhe yoo kijibe ani as biratti ofii kiyyaayyuu maasiyaa biraa keessa yookaan immoo badii biraa keessa seenaa jira jechuudha. Sini galee akkuma jalqaba jedhe amantaa islaamaa keessa namni lubbuu takka ajjeese akka waan nama lubbuu guutuu ajjeesetti. Namni lubbuu takka jiraachise akka waan nama lubbuu guutuu jiraachise. Duuba kana caala demokiraasiin amantaan islaamaa demokiraasii lubbuu namaatiif kenne hin jira. Mirga jireenya namaatiif kenne kana caala amantaan akkana jedhu hin jira. Hin jira dheeyyaadha si galee. Jihaad mootu jihaadni dutture immoo waan biraati. Akkuma amma isin jedhe sana akkuma amma fakkeenyaaf Raashiyaa fi Yuukireen seefii osoo hammayyaa'ee dhufee namni xiyyaara diroonii nama hin qabne wal fixaa ture malee. Fakkeenyaaf waraana addunyaa lammaffaa fudhadhu waraana addunyaa irratti fakkeenyaaf waraana addunyaa lammaffaa irratti yeroo san dirooniin maaliin kun hin turre natti fakkaata. Dirooniin amma fakkeenyaaf nama malee deemee nama ajjeeseetiin waa wahii naannoo wahii battannisee deebi'e kun hin turre as dhiyoo kana dhufeemi. Garuu hammayyaa'ee dhufee addunyaan jijjiiramaa deemtu waan ta'eef seefii irraa gara qawwee qooma xabbiqanii akkatti waraaranii hin gorogoranii nyaachisan sanitti tare achirraa mootu gara shugguxii dullatti duufeetu tare achirraa mintoo dhufe mintoo ofirraa kilaash irraa shugguxii star maaliin kun dhufe snaayiparri garaagaraa hedduun hammayyaadhaan dhufe dirooppiin namni yaabbate osoo namni keessa hin jiraanne deemtee waa wahii balleessitu kun illee dhufte jechuudha. Addunyaan ammayyaa deemtee akkatti fudhan ture malee kun dhimma amantaatii miti jechuudha obboleeyyii. Warri yoo san ture jihaadni dhuguma namoonni waan san godhan ummata islaamaa haa ta'aniyyuu malee jihaada jechuun anama kana jechuun kiyya jihaadni amantaa islaamaa keessatti hin eeyyamu jechuun miti karaa haalatu jira jechuudha. Zim jedheetumaan jalqabas dubbadee obboleeyyan kiyya namni tokko ol ka'eetumaan islaamaa musliimni tokko ol ka'eetumaan nama amantaa biraa hordofuu jihaad irratti bahuun hin ta'u. Lubbuu namaa balleessuun haraama guddaa namni lubbuu namaa balleesse rabbiin biratti dhiifamni hin godhamuuf akka amantaa islaamaatitti. Sini galee warri musliima ta'an hin beeytanii warri biraa jechuu barbaadu. Sini galee jihaadni zim jedhameetumaan hin godhamne sababatu jira. Sababaa gibiraa ta'uu danda'a, seenaa isaa sirriitti beeksisuu himuu hin danda'u. Sababaa gibiraa ta'uu danda'a, sababaa waliin jireenyaa ta'uu danda'a, sababaa lafaa ta'uu danda'a. Sini galee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa Makka ari'amanii Madiinaa dhaqan Makka irraa Madiina irraa immoo gaafa Madiinatti deebi'an gaafa Makkatti deebi'an ummata sana achi ari'e sana haloo irraa bahachuuf waa wayii hin goone wata akka hin goone daawwaa isaanii qofa itti fufan malee. Yaa obboleeyyan kiyya dhugaa rabbii dubbachuuf ani waan amantaa islaamaa keessatti dhaladhee guddadhee isa hordofaa jiru osoo hin taanetti amantammaa mirga namaatiif ilma namaa kana wal qixxeessee addunyaa kana gubbarra lafa jiru amantaa islaamaa kaaga'u hin jiru. Koottaa baradhaa hubadhaa amanaa jechuun miti immoo fagoo san teettee anamma ortodoksii amantaa ortodoksii osoo waan fedhetee gadi bahee ortodoksiin taakkanaa ta'ee isii irraan dubbadhu hin beeku waan ta'eef keessa isii garuu immoo baradhee yoo jedhe yoo keessa isii beeke yoo badooma wayii keessatti arge yoo dubbadhes rakkoon qabu. Namoonni osoo immoo waan wayii hin beekne gabbaatanii amantaa islaamaa akkana jihaadisti maal na alabuu shakla waan akkanaa dhiisaa. Sini galee kanaafi viidiyoon kiyya har'a kanumaan goolabaa obboleen kiyya keessattuu namoo ammas irra deebi'ee viidiyoo kana sheer godhaa naaf godhaa irra deebi'ee kan isin himu namoonni amantaa islaamaa fagoo teettanii haala badaa yaaddan koottaa quraana dubbisaa hadiisa dubbisaa jechi ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam islaamummaa anaan hin madaalina ani muslima yoo ta'e islaamummaa anaan hin madaalin ati ortodoksiin siin hin madaalamtu. Si galee nama wayiitiin sheekuma fedhan islaamummaa hin madaalin islaamummaan eenyumaa oli jechuudha lafa kanarra waan jiru hundaayyuu. Kanaafi barachuun gaariidha. Nama wayiitiin madaaluu osoo hin taanetti badii namni muslima tokko hojjete islaamummaa guutuun madaaluu osoo hin taanetti hin ta'uu jechuudha. Baratanii wanti sun maali jettee achi booda hammeenya isaa yoo dubbattis rakkoon qabu garuu akkuma isin jettee wallaalummaa doofaa mataa doofaa gootee waa'ee amantaa yoo kaayitu sirraa dabbaraa jechuudha barbaadetti viidiyoo kiyya irraa kanumaan goolabaa namoonni nama xumuraa nafaan turtan galatooma walfaadhaa yeroo gaarii naaf qabadhaa.